mitibar. Anamma manaaban jannata faan seenaa. Maallaqa faan arkadha. Nin tujjaara fooqii. Waan adda addaa kanan arkan. Yaa ibiddaa waarkeen bee waan takka wallaahi takka ibidda manaaban jannata bishaan jannata gaafan dhugu. Ollaa nabiyyi faateetiin arkan. Rabbiin kiyya dhuma kiyya naa sirreessu dhuma kiyya naa bareechisu wallaahi laazim. Ka aaminaa. Aboo maali osoo naasa'uun ariifachiistee ati immoo. Ka Khadijaa faan waa godhu wallaahi dhuma. Ilma Rabbiin dhuma kiyya naa bareechisu. Dhuma kiyya. Qalbiirra imaana arrabarra shahaadaan afaa godhu akka isin naaf harristanii miti. Akka isin ibidda san hettan akka waan guni gubatti jee maleekaan dhufee sii himee takka ibidda san naan hin jainan. Bakka gorsa akkanaa dhiisaa bareedaa miti ibidda san maa hettan. Wallaahi gubanni amma faatiktaa akkan irratti. Wallaahi sirrii miti. Ifii jannata if keessanii nu azaaba keessanii nu gorsina. Last word. Dhageeffadha. Ifii jannata if seensistanii nuti azaaba nu keessanii hin dubbatina. Okay? Because eenyu azaaba akkasiin eenyu jannata akkasiin Rabbii tokkicha Khaaliq Rahmaan Rahiim qofaatu beeka waan ta'eef. Maaliif beekna? Maalitti maal akka hojjettu maalitti beekta? Ati an maal akka hojjettu bikka khayriitiin oolaa bikka haraamaatiin oolaa maalitti beektaati? Rabbii biraa hisaaba maalii akka qabu maalitti beektaati? Asirratti taphachuu fi olutaaluu kiyya malee maaliif beektaati? Hin beektu. Maalitti hin beekaatis waan hojjettu? Ifii jannata keessanii sattaratti qofaaf jannatan seentu bar. Salaatti qofaaf soomantii qofaaf jannatan seentu bar. Nama arrabseen nama zallamtee bar khawaa hundoo hojjettee takkitti nama zallamtee bar jannataa baataa bar. Takkitti nama hamatteen khasilaa khayrii dalagatnee warra jannataa jettee addunyaa fi namni si beeku hundi warra jannataa siinjee bari nama hamachuu qofaan onnee nama tokkoo cabsitee jirta jedhamu qofaan bar jannataa bahuun akka jirtu hin beektas kana bikka isaa hin dhagee. Daawwatiin jira qoymii wayinii jira maana jedhamtan warra koomantii sun ta'in lola addunyaa sadaffaa jedhamta warri koomantii. Isin bikka hundattuu loluma kaastan. Bikka hundattuu bakka waa dhahuu malee waa tolchuun beektan. Yoo an achi biratti arrabsame yoo takkiin osoo gorsanii kastaatee yaa maakii waanuma si jaaduuf ibidda san qabrii san ibidda san jaanii gaafa isaan gorsan jala deemanii jechuun miskiinni dhugaa keeti afaan simuriin dhugaa jaanii ashaangulitti rabbiin itti faraditan azabamte oromoo biratti imoojiin imimmaan qabduun wallaahi osoo dandeetii qabaadhe imoojii tan hin balleessa jechuudha. Oromoo jecha hin balleessa wallaahi. Dandeetuman qabu akkam godhee imoojii boo'ichaa tana balleessa qoy. Dhaqanii imoojii xiqqaa hin hafuuf. Jetti ta boochuu naftuuf. Ta'ii cufattee boochuu hin haftuuf. Ta'ii jetti xiqqeessitee boochuu naftuuf. Imoojii kana jala dhangalaasaniituma dhugaa keetti sirrii jaan dhaqanii. Tadaawwan rogooti sun miira keessa seentee boorus dhuftee footoo ta'ee nagalabbattee ani marra teessii jechuudha. Wanti haasoo bar sirrii miti bar. Osoo sirriin ta'ini bar kan sirriidha jaaniin. Asitti yoonaan dubbadhu sirriidha naan jaan ammas asitti. Miira keessa ka'ee haasa'u jechuu sambuuta. Ara dhugaadhaa miti jechuu baraadha. Sirrii miti jechuu baraadha. Dogongortee jirta jechuu baraadha. Dhuguma jettanii hin deemina. Isin jechuun mana qaraayitti osuma dhugaa fi soba gisee qormaata irratti dhugaa fi sobni jiru dhugaa qofa guuttanii mana barumsaa adeemtanii warra biyyaa baatan fakkaattanii bar osoo qaraatii dhugaa jettanii guuttanii eegsii quuftanii waan biyyaa baatan na fakkaatan gis takka dhugaa rabbii soba sirrii miti soba jechuu bara dhagzee namni haasee sirrii miti soba jechuu bara dhugaa nama meeqa miira keessa galchitanii waan dhugaa dubbatee goota ibsee miira keessa sanii walalee saniin yaa Oromoo yaa lola sadaffaa addunyaa nama walitti naqaa jirtan soba jechuu baradha yaa amma soba gizeettan akkasii okay
sirriin jirtu sirrii miti maakii dhaabi maan yaa gartani yaa makkatti la rifadhee dubatti itti deebi'aa jechuudha. Dhugaa keetii yoo ittiin balaq ana malee waan sirriin dubbachaa jira jee miira keessa seena jechuudha. Jechi dhugaa nama hedduu bika guddarra keessee dhugaa keetii ittiin dhugaa kiyyaa miti amma dhugaa kiyyaa miti bar yaa Oromootii walii galaan jiru khalaas dhiisaa waliin gallu. Itti jettan itti fakkaata waan ta'eef akkas barreessa. Konfiis ta'an waan ta'eef barreessa akkas. Tolee baachi dhugaa hin ta'ina. Yoo aan namni ragaxees dhugaa jettan. Yoo aan nama san fidee ragaxees dhugaa jettan. Fakkeenyaaf yoo nama san irraa dubbadee akkam naan jikkas naan jaa dhugaa keeti dhiisi baqqaati. Isii bira deemtee dhugaa keeti jettan. Haa rakkanne bara nuti. Balaa walitti buusaa jirta miidiyaa kana irratti. Ya Allah. Karaa jettee. Ayyi Oromoo. Ayyi Oromoo. Shaala ta'e tokko anaaf shaalan jiru. Nama faaraa ta'e tokko immoo anaaf shaalaa an akkasii anaaf shaalaa an baqqaamu nam jaa. Nama abshaala ta'e yoo haasa'u yoo dubbatu yoo baqqaa ni beeyta akkumatti hin beeysa jechuudha. Hojiileen isaatu hin beeysaa bara. Nama faaraa takkiin immoo nama faaraa ta'etu anaaf shaalaa an akkasii jaa jechuudha. Okay? Faaraan gaafa abshaala ta'uudhaaf yaalu faarummaan isaa itti beekamaa jedhan. Yep. Okay. Mana madami. Atu mana madam isi kottu mana kiyya manni kiyya mana madam waan ta'eef. Kottu eessa jirta arreessa kiyya si ergu. Kottu madam makii bira. Qabuudha kan wanta kata komantii dubbisnaan jina khalaas komantii ani komantii dubbisuun barbaadu yoo dubbisee ragaxaan seena jechuudha. Komantii keenya nu dubbisette yoo dubbisne immoo komantii bakka nuuf dubbisu jirti jaaniin komantii dhoqqee tokko barreessan jechuudha. Namoonni dhoqqee ta'an waan dhoqqee barreessa. ረምጥን ያለች ምን አይነት ቁጧ ናት? በጣም የምትቆጣ ምን አይነት ልጅ ናት? ሳይዋት የምታስፈራ ምን አይነት ልጅ ናት? ቅመም ናት። ምን አይነት ልጅ ናት? ቅመም ናት። ምን አይነት ልጅ ናት? ኮረሪማ ናት። ኮረሪማ ለወጥ በጣም ያስፈልጋል። ሁሉም ሰው ይወዳል። ኮረሪማ ናት ልጅቷ።